ati itti heerumte kun biyya ormaatti si gatee si biraa deema. Maatii kee biyyatti haadhaaf abbaa kee kaljalleetti hin naqin. Baasi micoota na bakka keesse. Atis intala Oromoo ishiin tunis intala Oromoo. Atis yoo ati maatiin kee miidhame jechuun maatiin keenya miidhame jechuudha. Namni immoo wal dhiisu hin jiru tokko du'ee tokko nyaatu dhiiroo. Baasi sitti himnee jirra. Sodaa lama keessa akka ati jirtu irra gahamee jira. Lokeeshinii mana keessaniitirree kan mana ijaazaa keessaniitirree akka barbaadan jijjiira. Bilbila lakkoofsa bilbila keessaniitiin qabamuu dandeessan biyya Arabaa keessa jira waan ta'eef. Baasi micoota na bakka keessa ukkaamsite. Maallaqa irraa fudhattes nyaadhu lubbuu ishii qofa barbaanna micoota. Haadha ishiitii abbaa ishiitii nagaan biyya ishiititti haa galtu qofa barbaanna. Sitti mee jiraan rakkoo hamaa keessa galta. Maatii fi maatii wal nyaachisin. Nama gumaan hin godhin. Biyya nutti hin kofalchiisin. Baasi micoota namicha nafxanyaa boruu morma kee micciiree shintibeetitti si darbuuf jettee obboleettii kee biyya ormaatitti lubbuudhaan hin taphatin. Maatirree hin cinqin. Haati ishii haadha keenya. Abbaan ishii abbaa keenya. Sitti himee jiraan. Micayyoon hin duune. Micayyoon lubbuudhaan aga guyyaa 3 mana ijaazaa keessanii keessa bulte maallaqa siif ergina jettanii hirraa fuutanii bilbila ishii harkaa fuutanii bakka geessitanii baasaa dhirsa kee wajjiniinu. Namni wal keessa jira. Namni immoo mana keechan keessa taa'ee natti maa jiru kuni yeroo micoo qabbanee san aanaa jalduuti jedhee sagalee irratti adoodee sagalee ta'aa ture hammarree tunirree jaldu maaliif callistee jedhee karaa keessaa dhufee wanna jiru hundumaayyuu harkaa guurradhee jira. Sitti himee jira. Ijoollee mana keessan keessa jirturree doorsistanii bilbila harkaa fuutanii fattashaa harka jirtan quba qabna. Shirtaa halkan takkatti sirra yaasuu dandeenya si dhaggeeffataa jira malee. Baasi lubbuudhaan micoo galchiif warra. Yaada qabatamaa ta'uu isaa bara. Biras wanni ga'ee jira waan taateef. Waan baay'ee ijoolleen keessa jirtu rakkina hamtuu akka ta'e. Waggaa 2, waggaa 3 dawwaa fi kaameraa fayyadamaa, sagaagalaa, viidiyoo fayyadamaa isaa sodaachisaa kan sandaafadhaa galte jirti. Kan ammallee rakkoo keessa jiran. Ammumaa yoo nama waliin haasa'an sodaachaa dubbatti ijoolleen. Sodaa guddaa qabdi. Nama kana keessoo isaa iddoo jireenya isaa nutti himanii jiru. Kanaafiyyuu waan amma ofiin boontuun jette ijoolleen bira ta'anii manuma ijaazaa mucaa kanaa jiraatanii kan nu barreessan jiran. Sodaa keessa jira waan taateef hojiitti nama hiikuu dhabne amma nuti. Mucaa kana bakka jiru sanitti lokeeshinii isaa saniin dhaqee nama ijoollee namichi mana taa'amoo manaa bakkee deema tokko. Ijoolleen kooppilingi godhaa ijoollee. Kooppilingi godhaa waan inni itti kennee jira. Ijoolleen dirqama achi keessa jiran badanii dhageesse jarri si wala jaartiidha dhiisaaf. Namicha hundaa waliin ga'eera jedhanii viidiyoo waraabbateera jedhanii qullaa. Inni hedduutti fayyadamaa jira bara. Hojii isaatii karaa miilatiin dhufaa achi deebi'aa qabeenya guddaa qabaa ijoollee 3 qabaa asitti qabaatadha achitti mana ijaazatitti ijoollee mana hojiitii baasa dawwaa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa isa gaagalaa viidiyoo waraabaa waggaa 2 waggaa 3 fiti taphataa. Kan ulfa ofirraa beeksisutti miidhamee jira. Kan immoo waggaa 2 3 maatii isaanii hin argine jira. Hin jaanjessa. Irratti hojjetaa jira jechuudha. Machi keessatti nu barreessanii sodaannee nu qabsiisaa. Rakkoon nurra gahaa. Kan waggaa 2 hojii jiraataa jirti maqaa ishee wajjin kan naa kenname. Garuu maaltu jira? Eenyutu lokeeshinii kana mucaa kana dhaqee to'ata? Maqaa guutuun isaa jira. Bilbilli isaa jira. Itti gaafatamummaa akka asirratti taasifnu kana miti. Dhaqee mucaa kana akka to'atu eenyu? Nama itti godhuu nu barbaachisa jechuudha. Gara furmaata odeedha. Eenyutu dhaqee to'ata? Lokeeshinii kanaan eenyu hordofa. Manni isaa immoo dhaloonni isaa akka eessa ta'e haxaa'ee jireenyi dabra biraan ijoollee 3 qaba. Namni kun maqaa isaa guutuu hin jiran bira. Amma ajandaan kun akka hin banne ijoolleen dubartoota bira jiran dubbachuun barbaadanidha. Rakkoo keessa jiraadha. Itti taphataa jiraadha. Kan du'ee gates jiraadha. Kan jiraata ajjeesaa jirus jiraadha. Kanaaf warqin jiraachuu malti yaadni jedhu na biras gahee jira. Waan kana irratti hojjetamuu barbaachisaa. Asirratti akka haasofnu kanaa miti nama achitti nama kana to'atu. Waan kana dhaqee hordofu. Qabatamaa Mubaarak itti godhu. Nama dhaqee achitti lokeeshinii kana mucaa kana barbaadu. Ijoollee amma dhokatanii dubbatan kanallee akka furmaanni ta'uuf jechuudha. Nama achitti to'atu. Ifama kan ijoollee teenya namicha wajjin dararaa jiru ijoollee teenya ijoollee Oromoo namicha wajjin kan dararaa jiru Warqii Magarsaati.
waan ijoolleen afaan Oromootiin haasoftu isa biratti yoo haasaan sagalee waraabet ishiitti ergaa waan ishii biratti haasaame immoo dhufteet isaa torogomtii amma ishiin biyyatti maatiidhaa sodaachaa jirti achitti namicha sodaachaa jirti ijoollee teenya kan namicha kana wajjin dararaa jiru intala Warqii Magarsaa jedhamtu tan biyyatti maatiin wal nyaachuun isaanii oolu obboleettitiya. Baasi micoo namicha tokko jettee maatii hunda waliin nyaachisin obboleessi kee obboleessa baay'isee wajjin oola abbaan kee abbaa baay'isee wajjin oola horii hoogdii tokko tikkatu ni beektaatis kana maatiin micoo tanaa maatii baadiyyaati hirran gahanii homaan beekan jettee sila gadi qortee beektuuf micoo tana lubbuu ishiitiin hin taphatin achitti irree namicha kana micoo tanatti hin taphachiisin ijoollee teenyatti irree hin taphachiisin. Ijoollee Arargee, ijoollee Arsii, shamarran akka atiitti taphachiisaa jirtu. Ijoolleen takka mistira guuranii nu biraan gahaa jiru. Hin oolti hin bulti malee irra gahamuun hin oolu. Seeratu jira waan ta'eef biyya seerri jirtu jira. Eenyumtu walii hin dhiisu. Baasi micoo warra ishiitti dabarsi kenni. Duutee reeffi dhabame biyya Arabaa keessatti akkamitti reeffi dhabama dhiiroo? Reeffi namaa akkamitti dhabama? Abbaatti bilbiltee sintu farramee fuudhaa eeggadhaa reeffa jettiin jedhan akkamitti reeffa eenyutu akkamitti bakka bu'ummaa eenyutu si ergetati reeffa ishii warraasuu dandeesse reeffa ishiiti miti biyya Arabaa keessatti yoo obboleettii obboleessa abbaa haadhan taane mana hidhaatitti dhaqxee akkam jirti akkam oolteessatti dhamte jettee gaafachuu hin dandeessu. Eenyutu bakka bu'ummaa si ergee jennaan ati reeffa micoo suudidhaa kaastee Itoophiyaatti ergitee abbaadhaan situ farramee fuudhaa reeffa eegi jettaan. Kana dubbii kijibaa nurraa dhiisi. Biyya Arabaa yoo ta'e keessatti hilkaan keenya buqqifanne. Sirriitti beenna seera biyya Arabaa. Ati nafxanyaa wajjin walii galtee hudduu nafxanyaatti gatattee ijoollee teenya hin dararin biyya hambaa keessatti. Warra keetu achitti darrama. Balaan baay'isee warra kee zaramaa zartii isaanii qe'ee isaaniitti irraa buqqisti. Sirree biyyatti san keessatti sin dhiisu. Hin turti hin bulti malee. Dhugaa Rabbi baasii obboleettii teenyatti hin taphatin. Micoon duute hin jedhin. Micoon lubbuun jirti. Mana maadaamiti baastee guyyaa sadaffaatti bilbilaa fi lakkoofsa bilbila ishiitii fi maallaqa ishii irraa fuutee mana ijaazaa isa tokko gara biraatti dabarsite. Mana maadaamii galchitee ukkaamsitee teechisaa jirta moo mana biraatti galchitee ukkaamsistee dhiira itti taphachiisaa jirta isa sii fi waaqa sii oliititu beeka. Micoon garuu hin duune duute nu hin jedhin. Yoo ergasii huutanii keechaa baasanis fidaa reeffa ishiinuuf. Aga guyyaa 3 garuu micoon lubbuudhaan jirti hin duune.